ما صداجف تمام كم بيكم سامتي وانا كسر لي أطور رجاب بن أطور رفقس النمو وانا كسي قدن دورسا كسي توتول دورسو باتن إسا براش مرن دبي جدونا ما سينا جرين ما ولين أو يو بلتين تنتسيد بلتين ما ديجو جروبي إيه لا كوسشن تما فيدا ما جرين ما كيسا ديم بلتين ما كيسا كلا كلو وانا ما كيسا مي نمني جرون وفين كم أكم تين جرونا ما كيسا جرونا ما لا كمي يو جرون تنتك بتو دبدي يو جرين كان كيسا كيسا جرونا ما كيسا سينين إيش بقى وانا ما كيسا قالين يو أنا بولجارته هنافو يو نمني رابري تجوبتشو يو نمني ماكينة كبادة تجوبتشو اتهنافو جرين كيسا سر برت يا دوست تو ما يكون دي ما هفت أمي نمني مرتو رسكي وفي جرات هيرين وفي جرات يوات أوف كاب دينا مسجيب بنجرو دول ورق جيسو مكاول بالليسو سمي ولد فجاسو مكاسو باتين ولو صباتين ولد كيسو ستير ولا ملكو كم برباج سمي كانوا ما يعني كيا قالتهم أمراني تمريجا قالتهم فالمتا كنا يا ده بريدة كنتي نمون ندو سر بروسا قدار قتي كيا ده كنا في ميك التانو أبدي موش أمرتك الدول. السلام عليكم. وعليكم السلام. مراكني جرت برينكيا. الحمد لله. ما شاء الله. برمسا بريدة رزرتا. نما بيكي تفيد مسكون باي بريدة. تنسولا في جالة جتوني يصير في سافس نما جالة بيكو في جالة اللي كنا ربي براسي كنا ميراج تشودا. garuu jaalala kanatti kan dhugaadhaan itti fayyadamaa jirus hedduutu jira. Kan immoo zimmedhee laggiseedhaaf taphaaf zimmedhee wajjin yeroo ofii ofitti gubaa jirus hin jira. Garuu kana keessatti jaalala jechuun akkuma amma falmataan jedhee namni tokko yeroo wal jaallatu dhugaayyoo walitti dhiyaatee jedhee wal miidhuullee hin danda'u miidhamuullee hin danda'u. Itaan suuraanii hamma shamarran keessaas taanaan dhiira keessaas taanaan wanti hamma miidhaa addaa obboleeyyan keenya irra gahaa jiru jaalala tokko gaafa walitti dhufanu bishaan guyyaa lamaa yookiin torbee tokkootii fi sa'aatii 24 waliin dubbatama. Gaafa isiin jaalala dhugaa tokko isaaf ibsitee isaa wajjin jiraachuudhaaf jireenya ofii eegaltee jettee hamma ergasii sa'aatii 24 sana keessa dawwaluufillee gadi buusaa deema jechuudha. Garuu maaliif jaalala dhugaa yoo ta'e jedhee jaalala dhugaa kanaaf innis jaalala dhugaa kennee fi isiinillee jaalala dhugaa kennitee fi wajjin jiraachuun kun maaliif bade? Lammaffaa namni tokko yoo sila jaalala dhugaatiif wajjin jiraata jedhee wal filachuu baate jaalala sanaaf jaalala jechuun misaaleedhaaf chiginyii tokko yoo dhaabde chiginyii sun yoo bishaan hin qabaanne hin goga. Akkuma sana jaalalli yoo kunuunsaa hin qabaanne hin bada. Jaalalli kunuunsaa barbaada, kabaja barbaada. Kana jechuun wal fahamuu yookiin waliif dhaga'u. Wal yaaduurra waliif yaaduutu jira jedhani. Kana keessatti kan isin jechuu barbaade namni tokko yeroo waliin jiraatu keessatti hedduu amala hedduu qaba jechuudha. Shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u jechuudha. Amala kana keessaa amma ani bakka ofii kootii bakka bu'een dubbadha malee bakka shamarranii bu'ee dubbachuu hin danda'u. Akka amala kiyyaarraa dubbachuu yoo ta'e malee jechuudha. Maaliif amali keenya hedduudha waan ta'eef. Akka kiyyatti yoo inni badii tokko qabaate misaaliidhaaf namni tokko gaafa walitti dhufu jaalalaa walitti dhufee jaalala sana keessatti irra waliif darbuutu jira. Innis hin dogongora anillee nan dogongora dogongora sanaaf jaalalumatuyyuu dogongora sanarraa wal nu deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo ni dogongoree jedhee hadha inni dogongoreedha jedhee dogongora sanaa wajjin isa gatuurraa qas jedhee suutumaan gattaa'ee isallee gorfadhee wajjin yoon dhuguma jaalala dhugaa qabaadheef wajjin deemuutu anaaf furmaataa jechuudha. Malee yookiin inni dhaqee yookiin dogongora sana kanatti galeera jedhee yookiin isa karaatti gatuullee hin qabu qas jedhee suutumaan gaafachuun qaba malee jechuudha. Kanaafuu akka mataa kiyyaatti malee akka shamarran biraa bu'ee dubbachuu hin danda'u waan ta'eef
warreen soba jettanu akka kiyyatti akka kan keessa bakka kan kee bu'ee dubbachuudhaaf mirga hin qabu waan ta'eef jechuudha. Amalli keenya hedduudha. Kanaafuu jennaan hunduma keenya iyyuu nama dhugaa qabuuf nama dhugaa dubbatuu fi rabbiin nama dhugaa habuusuu fi jenna yaala kirkirii tokko malee. Sooretti galatoomii ulfaadhu mi'ootii godhe abdii itti fufi yaada keessan gaggabaabsa abdii itti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan jaalalaa irra jirtan fakkaatee mata dureen keessan namoonni hedduu irraa dubbatanii jedhanii jaalala kana akkuma abbaan ibsatetti deemanatti fakkaatan illee akka nama yaada dhuunfaa tokkootitti tokko afaan yoo ofirraa ka'e akka kiyyatti jechuudha. Nama ho'i jaalachuuf awwala riisarchii waan jedhamu tokko jira riisarchii godha. Riisarchii maal jedhu godha namni kun nama akkamii ardaan isaa nama akkamii abbaan isaa nama akkamii hojii maal hojjeta bakka kam oola waan jedhu sarchi godhee jaaladha akka kiyyatti haalaaf amala waan jedhu illee hubadhe naamusa qabamoon qabu kana boodallee naamanuu danda'a isa manuu danda'a waan jedhu kana riisarchi godhee jaalachuu danda'a nama ho'i. Jaalala yeroo amma yoo fudhanne intalti takkallee nama yoo jaalatte amma jechaan yookaan bifuma isaa laaltee yookaan firiizima inni qoree laaltee yookaan uffatuma inni uffate laaltee jaalatti. Akkasumas ijoolleen dhiiraallee shamara takka fedhiin ilma namaa kun garagara yookaan viidiyoo ishiin tiiktookii irra gadhiiftu kana sirba taatee haala uffannaa ishii ilaalee jaalachuu danda'a. Wanta akkasii kun ammoo warra ammuma wal jaalate warra ammuma wal diigu sani. Isiin maal hojjetti? Isiin nama akkamii oolmaan ishii eenyu waliin ooltii waan jedhu san hin qoratu wal jaalannadhanii guyyaa muraasa yookiin ji'oota muraasa keessatti walitti dabalamanii gaafa wal bira ga'an san ammoo amalli isaanii garagara ta'uu danda'a. Waan ilaafaadhaan kana irratti immoo tokko fakkeenyaaf amma ilmi dhiiraa dalagaa badhee keessa deemee dalaguu danda'a. Sababa dalagaa kanaan ammoo namoota shamarran hedduu wal arguu danda'a. Ijoolleen shamarranii amma fakkeenyaaf simarraa yoo fudhanne ati taaksii dalayida taaksii kanarratti nama shamaraa hedduu feetee deemuu dandeetta. Akkasumas dambanyaallee baafatuu dandeetta. Nama ho'i yeroo hedduu bakka ho'iitti deddeebistu. Jaartiin ta'e ammoo kanuma hinaaffaa gootisiin yoo nama barnoota hin fagaateen ta'in yoo nama dalagaa keessaniif yaadu hin ta'in nama kana maaliif deema hariiroo ho'iitu jidduu isaanii jira waan jedhu sammuu ofii keessatti itti yaaddee ofiin jeeti. Baay'een hedduu ishii sababa dalagaaf namni walitti dhufuun sanirraa akka ka'e hinaaffaa fakkeessanii bakka of cinqan ijoolleen shamarran hedduu. Kanaaf jaalala jechuun tokkoffaa wal amanuudha. Lammaffaa haalaaf amala waan jedhu san qabaachuudha. Sadaffaa oolmaan isaa akkami waan jedhu san wal hubatuudha. Akka kiyyatti akkasumatti fakkaata ani yaaduma tana qaba. Kaan falmataan fa'aa akkasumas ijoollee shamarraniillee hedduu ibsanii kana jedhaan akka kiyyatti. Okay, Abdishaa kenna galatoomee yaada bareedaa yaada bilchaataadha ulfaadhu. Gaafa haasofni akkana haasa'amu namoonni hedduu keessatti waa barata waa fudhata jedheetii yaada. Irra caalaan nama kenna wanni dogongorsiisaa jiru yookaan dammoo akka bultii qabatu. Erga bultii qabatee yoo akka jiraatu itti hin dandeenye wanni godhaa jiru maali? Barumsa dhabuudha. Waa dubbisuu dhabuudha. Waan silaa sammuu isaa kana qaru laaluu dhabuudha. Fakkeenyaaf jaalala jechuun utubaa jireenya dhala namaati. Manni tokko utubaa malee hin dhaabatu. Gaafa utubaan dhaabate ammoo manni sunillee utubaa sanii hirkatee dhaabataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma keessattuu biyya Arabaa kanatti wanta baay'ee argita. Wanti sunni maali? Wal jaalatuufillee hin jarjaran. Addaan ba'uufillee hin jarjaran. Wal nyaachisuufillee hin jarjaran. Wal haqqisiisuufillee hin jarjaran. Fakkeenyaaf jaalala wayiiti ji'a lama keessatti. Gaafa ji'a afurii garuu innis isiin shaarmuuta abadata qaamni akkasii jedhaan isiin illee isaan maal jetti? Ati meeshaa ofirraa hin qabdu dalagaa yoo hin dandeettu jetti. Gaafa awwalaa san bar
si malee namni hin jiru jetti. Gaafa ji'a afurii booda ammoo ati meeshaa iyyuu hin qabdu waliin jedha. Wanni sun ammoo gama rabbiitii fi gara namummaatitti illee waan keerii hin qabnedha. Waan san kagoosisiise maali isaan kana? Jaalala beekuu dhabuudha. Wallaalummaa guddaa keessa jiraatudha. Sammuun isaanii amma barumsaan qaramaa jiru warra keessattuu biyya Arabaa jiru warra miidiyaa tiiktookii fayyadamu kana. Sammuun isaanii ganamallee guyyaallee galgalallee maaliin qaramaa arrabaan qaramaa jira. Haadha namaa abbaa namaa gadi galabbatuun qaramaa jira. Obboleessaaf obboleettii namaa gadi galabbatuun qaramaa jira. Irdinnaan isaanii guddaan ammoo warri biyyarraa ka'ee biyya namaa dhufe kana shiisha aarsuu akkasuma ammootu nama galabbatu nama arrabsuu sigalee waan xixiqqaa dalaguu fi jaalala dhalaan takkittiin dhiira 100 argiti. Sigalee gaafa san dammoo wannummaa marti nu harkaa wallaade akkasuma ammootu dhiirillee dhalaa meeqa arga biyya Arabaa kana keessatti san maaltu fida beektaa isinis jaalala isa qabsiisuu hin dandeenye. Innis yoo kan rabbi laaffisee wayii ta'e malee isii tana jaalala keessa galchuu hin danda'u. Sigalee har'a isii biraan ciisaa gisee 2-3 baajoo 2-3 deema surree fi ol godhatee biraa lixa ta biraa eegala. Sanillee ciisaa waliin baajoo ofiin darbataa lixe sanillee. Isiilleen akkuma inni biraa lixu bara lixxee ka biraa fuuti. Wanni sun dammoo idmeen isii achi deema. Qaamni saalaa kun banii biraa taayaa deema. Sigalee ajaajoonni walitti hin himan. Isaan hin beekan malee amma fakkeenyaaf dhalaa dhiira baay'ee argiteef dhalaa dhiira baay'een argin wallaahi billaa hin beeksisa. Fakkeenyaaf duuba isii kana laaltee uffannaa isii laaltee viidiyoo waraabuu suuraa isiin ka'uu kana achi laaltee argaa ijaatiin hin jaalatta. Baay'ee dassi jetti. Garuu yoo rabbi sii laaffisee waajjira sana halkan takkitti seente boru ganama gaafsanii ammoo sigalee yoo isiin dawwaltee iyyuu irraan kaaftu. Kaqara guyyatti gisee 100 dawwaltu 50 dawwaltaa. Gaafa boruun taa'u yoo isiin sitti dawwaltee irraan kaaftu. Yoo miskoola isii argite silkii makanaa darbi girgidda buusi. Maalidha wanni sun? Maalidha beektaa? Waan santu waajjira santu akka wayiiti. Akka wayii wanni godhe ammoo dhiira baay'ee kana. Gaafa kaani ammallee isiin fatagattee deemti. Dhiirri wayiin arga isii. Aboola akkasuma mucattii tana argee osoo halkanuma takka waliin bule yookaan osoo fuudhe jedha keessa isaatitti. Maaliif duuba arge uffannaa arge deemsa isiittu akka ajaa'ibaati. Akka godhe lakkoofsa isiin fudhataa halkan takka waliin ciisa. Meeshaan karabbe addaan oofee kana dhiira baay'ee arge. Innillee assalaamu alaikum. Jedha bilookii taa'e hoo dhalaa tana bara ofii akkatti isiin deemtu dhaabannaa isii wayi uffannaa isii jedha. Garuu anatu isii argee jedha. Wanti akkanaa kuni baay'inaan ni jira. Ammallee as deebi'ee fakkeenyaaf intalli shamaraa takka gaafa nama jaalattu yoo dhugaa dubbanne ruyyuu fi tana sii kenniti osoo danda'ame jechuudha. Viidiyoo jaalalaa kana gaafa ergituuf gaafa sagalee jaalalaa ergituuf gaafa barreeffama jaalalaa ergituuf waan isaa kana jaalatteefi malee wallaaltu yookaan dammoo gadhee fi sagatee fi akkasuma ammootu sigalee waan kana hunda wallaalteetiin baxaaminti waan jaalattuuf waan san hunda gootiif. Inni garuu dhuguma dhiira yaraa jechuun dhiira fokkataa dhiira biyya kanatti dubartii arge. Dhiira dubartii arguu malee dubartii mayyuu fedhii isii san guutuu kan dandeenye meeqa kamtu jira. Gaafa isii waan kana ergiteef waan san fuudhee hiriyaa ofiitii ishee ergotu feesbuuka gubbaan maxxansuu fi gara tiiktookii kana fiduun akka imraan yaadutti kun dhiirummaa miti wallaahi laazim. Maaliif isii waan san jaalalaan si ergitee osoo dhuftee akkana si waraante billawaan jechuudha. Billawa san of keessaa baafteen darbite yookaan billawa san itti deebisuudha malee waan isiin kaleessa jaalalaan si ergite san dhiiraaf sheer godhuun dubartiif sheer godhuun feesbuuka bira fiduun tiiktookii bira fiduun sigalee namummaa ofii dagatu isaati wallaalummaa isaati. Sigalee dogongora sammuu isaarraan kan ka'e waan akkasii san dalaga malee dhiirri dhuguma dhiirummaa qabdu dhiirri dhuguma akka namaatitti yaaddu dhiirri dhuguma intalli suniyyuu intala obboleetti